Alako silalte natinge daramne jaalala nabata sinadaben jenne asifa chilale yeron abdi kutu abdi jiga kafte jira jitam zitu eenyunani wal bukkee si qaba jiraachuu koof dafqa dhiigaa eenyunani wal si fakkeessare eenyunani wal bukkee si qaba jiraachuu koof dafqa dhiigaa buuftee situ qabsaa'ee naaf wallaansoo jabaa. Kan akka kee eenyure kan akka kee kan akka kee eenyure kan akka kee. Okay, shalom nagaa faraarri gooftaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboloota koo biyya alaaf biyya keessaa jirtan hunduma keessan nagaa guddaan inni kan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa kanan har'aa fuula YouTube kanaan gara keessan dhufee fi akkuma beekamu yeroo dura YouTube kan koo fayyadamaa kan ture namoonni baay'een subscribe like share gochaa turtanii hordofaa akka turtan inni kun hunduma keenya ifa ture. Kanaaf amma haala tokkoof kanan isin bira dhufe YouTubein kun kan dura yeroodhaaf na jalaa cufamee waan jiruufi sababii biraaf otoo hin taane emailii lama walirratti banamee isa sirreessa jedhee rakkoo biraa keessa waan na jalaa galeef gannaa dhiifamuu waan hin dandeenyeef amma haala seera qabeessummaadhaan YouTube kan biraa jalqabee waan hin jiruuf isa kana akkuma dura na bukkee dhaabbattanii subscribe share like comment gochaa turtan irraa ergaa gurguddaa fi hojii fayyisuu harka Waaqayyoo argaa turtan ammas YouTube isa kana akkasiin share subscribe naa gootan jaalala Waaqayyoo. Kanaaf egaa hiriyoota keessaniif akkuma dura jajjabeessaa turtan egaa namni waliif qoricha waan ta'eef sagalee kana asirraan darbu yeroo baay'ee namoonni itti eebbifamtan namoonni baay'een tajaajila asirraan kennamuun dhugaallee baatii kan fidaa turtan baay'een keessan jirtu. Ammas immoo hojii Waaqayyoo karaa kanaan namoonni biyya alaa biyya keessa jirtan akka itti fufu yoo barbaaddan subscribe share like comment gootanii hiriyoota keessaniif dabarsitanii saganticha akka seeraan hordoftan isiniin jechuun barbaada. Kanaaf Waaqayyoo waan yaade hunduma isaa hin godha. Waan gochuu barbaadu Waaqayyo ofii isaatiif godha jechaadha. Kanaaf warra kan isaa ta'aniif Waaqni waan gaarii yaada. Egaa inni kun dhaamsa koo isa jalqabaa yoo ta'e akeeki Waaqayyo namaaf qabuuf karoorri Waaqayyo warra kan isaa ta'aniif qabu yeroo hundumaadha. Kanaaf isa kana ammana yoon jedhe sagalee Waaqayyo keessaa akkana jedha ergaa Yohaannis wangeela Yohaannis 14 irratti. Kanaaf egaa kanaaf sagalee Waaqayyoo akkas jedha 14 lakkoofsa 2 irra isa jiru nan dubbisa. Mana abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Otoo hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Iddoon jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu iddoodhuma nan jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadhaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mana abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jedha. Iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Kanaaf ani deemee maalan godhaa? Iddoon sinii qopheessa. Iddoo akkamii? Iddoo jireenyaan sinii qopheessa. Injiru yoo ta'e otoo ta'e sinittan hima ture jedha. Sinin sossobu waan jedhu fakkaataa jechuudha. Sinittan hima. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Nan deema. Ani immoo deemee gaafa nan deema. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jedhee raawwateetu nan deemaa jedha. Ergan deeme immoo deebi'een isin fudhadhaa. Biyya lafaa irratti isin hin dhiisu. Gara ofii kootan isin fudhadhaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jedha. Kanaaf gaafa asitti sagaleen kun dubbatu karaan abbaatti geessu Yesuus Kiristoos akka ta'e nutti dubbata jechaadha. Nan deema deebi'ee dhufee immoo maalan sin godhaa sinan fudhadha jedha. Kiristaanonni amma waa tokko dhaamsa sinii qaba. Biyya alaa keessa kan jirtan ergaa kana sinirratti dubbata. Yeroo hundumaa raafamnii fi qaramni garaagaraa sinirratti akka hin kaane. Maaliif kana jetta yoo jettan haala biyyi keenya irra jiru haala sa'aatiin keessa jirru kun baay'ee suukkanneessaaf sodaachisaa akka ta'e beekamaadha. Inni kun namoota hundumaafuu ifaadha. Garuu warri kan Kiristoos ta'anii Ameerikaa ceetu achitti sin fudhan jenne yookiis immoo
baadiyyaa dhaltuu magaalaa dhaltuu jedhamti sagalee waaqayyoo mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira deemeen immoo iddoon qopheessa deebi'een gara ofii kootti siin fudhadhaa jedha. Kanaaf yeroo baay'ee nuyi akkam taana maal taana eessatti duuna akkamitti duuna jennee yeroo baay'ee sammuun keenya erga kana keessaa ba'uutti jiraata. Maali jennaan Hawaariyaa Phaawulos akkas jedhee dubbata. Roomee 7:14-9 akkas jedha. Roomee 14 meedha keessanii dubbisa. Sagalee waaqayyoo waan inni jedhu wajjiniin ilaalla jechaadha. Okay, torbarraa ka'ee akkas jedha. Nuyi keessaa tokkollee akeeka ofii isaatiin jiraatu jedha. Tokkollee akeeka ofii isaatiif hin du'u jedha. Yoo jiraanne jedha. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiin jiraanna. Yoo duunes akeeka gooftichaatiin duuna. Egaa jiraannus duunus nuyi kan gooftichaati jedha. Yoo jiraanne akeeka isaan jiraannaa jedha. Yoo duunes akeeka isaatiin duunaa jedha. Namni nu keessaa yaada ofii isaatiif jiraatu yookaan yaada ofii isaatiin deddeemu hin jiru jedha. Jiraannus duunus gara lachitti nuyi kan eenyuti? Kan Kiristoosii jedha. Kanaaf kiristaanni malli koo maali? Falli koo maali? Akka amantaa warri jettan dhaggeeffadhaa ergaan isinii qaba. Falli kee mana waaqayyooti. Jireenyi kee harka waaqayyoo keessa. Kanaaf yoo duune yoo jiraanne nuyi yeroo hundumaa yoo lafa kanarra jiraanne wangeela mootummaa waaqayyoo bal'ifne mootummaa dukkanaa dhiphifna. Yoo asii deemne garuu mirga abbaa keenyaatti gallee boqonnaa keessa jiraanna. Hawaariyaa Phaawulos akkas jedha. Yoon jiraadhe isiniif wayya. Yoon deeme garuu anaaf wayyaa jedha. Yoon jiraadhe ana fayyadama. Yoon deeme ana fayyadama. Yoo jiraattan maalidha? Siintu fayyadama bakkitti jedhu jira jechuudha. Kanaaf waa tokkoon dubbachuu barbaada. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee umurii lafarraa qabnu, umuriin nuti qabnu waggaa meeqa? Waggaa 70 baay'ate 80 jedha Daawit macaafa faarfannaa keessatti gaafa dubbatu. Umurii qabnu kana keessatti akkam malli koo akkam falli koo jennee raafamuuf cinqamuun nutti hin jiraatu jechuudha. Maali jennaan manni keenya galgala, golli keenya galgala, dhumni keenya eessa yoo jettan mootummaa waaqayyooti. Kanaaf nan deemaa jedha. Ani nan deema gara abbaa. Deemee immoo maalan godha? Iddoon qopheessa. Mana abbaa koo keessa immoo maaltu jira? Iddoo jireenyaatu jira jedha. Raadolaa baasaa kapaara jaanya. Amma baay'een dubbadhu. Daqiiqaa muraasa isinii kadhadha. Bakka jirtanitti abdiin keessan kan kufe. Loorri Jeeni Gileeriyaas. Abdiin keessan kan bu'e. Jireenyi keessan kan beepera maddaa garaa keessa galee jiru. Jeeqamsa keessa galee kan jiru. Biyya alaa keessa kan jirtan. Austraaliyaa kaaba kibbaa kan jirtan. Ameerikaa jiraadha bakka barbaaddan jiraadha. Amma saatii kana kaasee abdiin kee jireenyi kee dhiiga Yesuus Kiristoosiin jijjiirameera. Maqaa gooftaa Yesuusiin galmi keenya galgala. Rosa Parajani Gleri Dalababo Sokovoro Shendababoba. Amma saatii kana kaasee umni kee dhiiga Yesuusiin mana kee galgala akkatti si geessu. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin har'aa booda kadhannati kadhattu. Farfannanati farfattu. Roota mamanda shelala boobaba sikrede yabos. Amma saati kana kaase dukkanni jireenya kee qabe, dukkanni bara kee qabe. Gessi dhiise teema dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Hin teema dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Ankee abdiin jira. Kan kee abdiin jira. Roodala baboobabas krela bajena momondorro lobodias. Hanki abdiin jira. Manni keenya galgalaa. Iddoon keenya galgalaa qophaa'ee jira. Maalanta biyya lafaa haaboo. Warri gooftaan qabne haaboo. Aniifati garuu dirree qabna. Biyya qabna. Toloonni biyya qabdu. Gammadaa waaqayyootti. Yoo duutanis leerraa saakaa paaraachaniyaas. Ilaa yaajoo gammadaa. Barri kun bara warra kiristaanota waaqayyoo sodaataniiti barri kun. Ilaa amma yeroodhaaf onlaayinii irraan ta'uu karaa bakka sooshaal miidiyaa garaa irraan baratti sammuun namaa bade laadis paarajeeniya. Amma yeroo tokko seera mamaa boqonnaa 6 naannoo lakkoofsa 9 irra jiru natti yaadatama. Bara Noohi keessatti baratti dhaloonni haddagee ta'anii jiraatan, baratti diimokiraasiin nagaadha jedhan, baratti qaroomneerra jedhan, bara nuti beekna jedhan keessaa baratti dhiira akkasaa fuudhu, baratti dubartiin heerumtu sodoomummaan baratti baay'ate kana keessa ture baricha keessa barsana nama akka garaasaa waaqayyo eenyuun argee Noohin arge barsana. Noohitti waaqayyo sagalee dubbata ergaa itti hima ergaa barri waan inni ta'u itti haasa'a ture nama akka garaasaa nama isa sodaatu nama isa safuu kennu har'ayyuu warra waaqayyoon sodaataniif iddoon jira.
Kanaaf barsana dhaloonni gadhiisite jiraatu ture fuudhaaf heerumaa jira ture bara keenya kana wajjin wal bukkee gaafa qabu wallatti fakkaata. Kanaaf ilmi Waaqayyoo yerichaa nama akka garaasaa argee raawwateetu kootti ergaan sitti maayidhe nan siinsinan bifadhaa jedheen. Hatin duutu biyya wajjin hin baddu biyya wajjin laadiyaas pireechaaniya hin baddu jalloota wajjinati hin baddu oolaftuu garagalte yoo qilleensuu waan barbaade fidee dhufe warri Kiristoosiin qabdan abdiin jira. Laarraashaa kapaarajaaniya. Kanaaf bara keenya kanas bara dhiira akkasaatti fuudhaa jiru dubartii akka ishiitti heerumaa jirtu bara sooshaal miidiyaadhaan wanta addaa garaan qaroomina fakkaatee bara dhalli namaa saree fuudhuuf sareetti heerumu keessa jirra. Bara kana keessatti barri si fudhatee hin deemin, qilleensi si fudhatee hin deemin, haalli garaagaraa si fuudhee hin deemin. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin har'aa booda hiddi kee gara fannoo isa si fannifamee ilaalee akka fayyu rooda labaasee kapaarachaani amandoo har'aa booda jireenyi kee akka fayyu maal ta'inna laata jettee yaaddoo miti. Manni kee galgalaa duwwaa yaadi. Waa tokkoon na ajaa'ibana. Bara kana baratti dhaloonni soorummaadha jedhanii nyaataaf dhugaatiidha jedhanii baratti dhiiga isaanii kennanii afuricha bara dhumaa sana siddistiidhaan baratti walii galanii jireenya hin taane jiraatan keessa jirra. Yoo laachu baratti dhaloonni miidiyaa irratti gadi ba'ee qullaasaa agarsiisu kana keessaa waan nama ajaa'ibu bara Nohii keessatti kan macaafa keessaan ajaa'ibu bishaan baniisaa dhufe. Bishaan baniisaa kun dhaloota muluu warra Kiristoosiif hin jiraanne gaafa gad liqimsu Nohiin garuu maarkaba soqitoo ishee gaafa Nohii taa'ee maarkaba soqu warri nuyi beenna jedhan namittiin kun faaraadha jedhan warra waaqni faaratti hin qabne faaraa jedhan. Arras gaafa Waaqayyoon sodaattu qajeelummaan hin jiraadha gaafa jettu jalina biyyatti hirmaatutti hirmaadhu gaafa jettu faaraadha siin jechuu danda'u. Faaraan kan nama balleessu yoo ta'e faaraadha malee kan nama galchu faaraa miti. Yoo laachu faarummaani kan mootummaa Waaqaa keessaa nama baasu faaraadha. Kan mootummaa Waaqayyooti si galchu qajeelummaa kee eeggattee garuu faarummaan qabu. Niqaatiin akka isaa hin jiru. Bara kana yoo ati uffata kuttee deemuu baatte yoo qullaa deemuu baatte ati faaraadha jedhu dhaloonni. Bara kana yoo ati akka haddaatti hin jiraattu ta'e faaraadha miti garuu. Vladis Paigregenius. Kiristoosin sodaachuutti fufi bara rakkinaan tolta. Kiristoosin sodaachuutti fufi bara jalloonni gadi dhidhimtu. Maaraa labaadee laboos. Warri balaa baattu gaafa gadheemmaan warri galaa baatan samiitti ba'u. Migarmino warri balaa baatu lafa gaafa seenu warri galaa baatu garuu bantii baa qabana. Galanna Waaqayyoo haa ta'u. Kottaa kiristaanotaa dammaqaa. Kottaamee of ilaalla. Ija nama ilaalu malee ija of ilaaluu dhabne nuyi. Mana abbaa keenyaa keessa erga jireenya jiraate lafarra maatu sammuu si adochare. Manatti galtu erga qabaatte maatu si cinqaayirare. Yaaddoon kee maayire gaafa biyyi lafarra kaatee harka jama cabdee akkam taana salphannee yoo jette salphannee wajjin jenna. Yoo ishiin achi baatee waa jette wajjumaan hoo'enna. Maalumaan keenya yoo wallaalameera. Garuu mana baasaatti kan galu yoo jiraate haalli qilleensaaf haalli dukkanaa'u biyyaa isaanii bakkaan kaasu isaanii fudhate hin deemu. Maaturraa jaanii Gileeriyaas. Volatana mamantorra sheka para labade laboo babaase. Kanaaf bara kanas bara kanoo isatu dhufe. Waaqayyo bara Nohiitti kakuu gale. Yoo laachu kakuun inni gale maanni hottanii bishaan badiisaa deebiseen fiduu erga shuuf godhe bishaan badiisaa deebi'een fiduu. Bara kakuu haaraatti garuu markaba Nohiitti soqee muka keessatti yoo ooliyyuu kakuu haaraa keessatti garuu markabni nuyi keessatti oollu Yesuus Kiristoos qofa. Yesuus Kiristoos rooda labaadiyaas inni dhiiga dhangalaase Yesuus Kiristoos inni jireenya namaatiif lubbuu namaatiif aarsaa ta'e Yesuus Kiristoos. Har'aa kaasee Yesuus Kiristoos mana keetti ulfaatu. Yesuus Kiristoos jireenya keerratti ulfaatu. Maaraa labooda labaadiyaa kireejaadiyaas. Kanaaf waan nama ajaa'ibu keessaa waan badiisaan fidu erga jedhee markaba isaan fidu erga jedhee markaba soquun nun barbaachisu. Markabi kakuu haaraa markabi bara keenya eenyu yoo jettan Yesuus Kiristoos qofadha. Warri markaba bidiruusaa seenee hin oola.
laadii pirajaaniyaas. Abbaa subaan kadhata gabaabaa tokko kadhadheen dhaaba. Bakka jirtanitti amantiitti galaa. Har'aa booda maqaa gooftaa Yesuusiin laadii laba babaa seekara labaadee laba namamaan. Duumessa fuula kee dubbii kee booda fuula kee mul'atu anagaan argadha. Araarri kee anaaf nagaa kooti. Araarri kee anaaf boqonnaa kooti. Nakootu beektu na waamte jaalatte. Maaliin ibsu sanaaf du'atti yoo laatte. Dhugaa kee na laaree yamadda gaaddisa. Waa'ee kee nodeessa. Galgalli gaddaa yoo dheeratu. Rajaaniyaa dukkanaa'uu danda'a sitti. Haalli si danquu danda'a. Har'aa booda dhiiga Yesuusin lafa jirtu. Rakkina keessa kan jirtu. Abdiin kee bu'ee kan jiru. Oolaa baabaas akkana jedha waariyaa Paawulos. Warra Qorontositti gaafa dubbatu 4:16 namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gaddumaa yoo deeme inni keessa har'aa booda haaraa dabalaa deemaadha. Har'aa booda lafa jirtu maqaa gooftaa Yesuusin dhugumaan qabamtee kan jirtu jireenyi kee hidhamee kan jiru. Nagaan kee sarbamee kan jiru, fayyaan kee hidhamee kan jiru, mataan kee qabamee kan jiru, harkaa si baaseera dhiiga walichaati. Harkaa si baaseera humna dhiiga Yesuusin. Harkaa si baaseera humna dhiiga Yesuusin. Kadhata kana amantiin na duukaa kadhadhaa. HIVdhaan kan rakkattu, kaanseriidhaan rakkataa kan jirtu, kintaarotiin rakkataa kan jirtu, dhukkuba mataatiin rakkataa kan jirtu, dugda kutaan rakkataa kan jirtu, dhagna gubaan rakkataa kan jirtu, coggaarraadhaan rakkataa kan jirtu. Bilisa baay'ee ajajeera dhiiga Yesuusin. Bilisa baay'ee ajajeera dhiiga Yesuus Kiristoosin. Harka baakoo inni waan haaraa godhu jira. Hirreena baakoo inni waan haaraa godhu jira. Inni gatamoota gargaaru, inni wallaalota utubu. Har'aa booda harki namaa sin dhaqqabu, harkaadhaa sin dhaqqabu yoo ta'e, harki Waaqayyoo lafa jirtutti biyya keessa ala jiraadhu, bakka kam jiraadhu, bakka sagaleen kun itti dhaga'amu, sagaallaa rakkina kee kuteera dhiiga walichaatiin. Rakkattee kan jirtu, sitti cufamee kan jiru, boo'icha keessa gadda keessa kan jirtu har'aa booda haduun qajeelummaa si beera. Dukkanni kee darbeera dhiiga Yesuusin. Darbeera dhiiga Yesuusin. Darbeera dhiiga Yesuusin. Humna dhiiga Yesuusin darbeera. Kadhata kanaa booda namni baay'een hidhaan kee hiikkatee sagaallaan kee ciramee dhuga baatii bahi. Baadhu maqaa Yesuusin. Hidhaa keessirraa kuteera. Baratti dhaloonni waan godhu wallaalee siif ergaan jira. Baratti dhaloonni fala dhabe siif ergaan jira. Baratti dhaloonni maarraa shaandalabaa karaa laboobaa babaa sandalabaa labaa laboobaa. Gooftaa Yesuus bineensi dhaloota dogoggorsaa jiru biyya alaa keessa taa'e sammuu namaatti kan hojjetame, qibaatiidhaan kan hojjetamu, uffataan kan hojjetamu, sammuu namaa kan nyaatu afurri bineensaa gubadhu ajajeera. Gubadhu ajajeera. Gubadhu ajajeera. Gubadhu ajajeera. Gubadhu ajajeera. Mana namaa keessa kan jirtu, bineensatti hojjetamee mana kan jiru, saree irratti hojjetamee kan deemu, hadurree irratti hojjetamee kan deemu, dhiiga Yesuusin amantoota bakka balleessuu kan barbaadu, amantii kan dha'u, akka isaan Kiristoosiif hin jiraanne kan godhu, sammuu namaa kan hidhe burjaajessee kan jiru, sammuu namaa qabee kan jiru, lafaatti jirtu kanatti hidhee kan si qabe, har'aa booda gubateera dhiiga walichaan. Gubateera dhiiga walichaan. Gubateera dhiiga walichaan. Har'aa booda kutaati jirtu, manaati jirtu keessatti ergaan dubbadhu. Elaa sittan dubbataa irraa dhaggeeffadhu. Namni amma sagalee kana dhagaa jirtu dhaggeeffadhu. Har'aa booda inni diinni kee jedhe soba dhiiga walichaatiin. Inni diinni kee jedhe soba. Elaa namni kamiyyuu amantii akkanaa godhadhaa. Inni diinni koo jedhe soba. Inni diinni koo jedhe soba jedhaa. Dhiiga Yesuusin hin badda kan jedhe soba. Hin duuta kan jedhe soba. Hin nyaatamta kan jedhe soba. Hin badda kan jedhe soba. Jireenyi jira. Siif iddoon jedhoorraa baabaa sandalabaa karaa laboodiyaas. Rusanda shela babaasa. Rotantania mamando. Rupapasi kati ananabosia. Rutana mamando. Har'aa booda dhiiga Yesuusin sammuu kee ogummaatti, hubannaatti, beekumsatti baneera. 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 Sammuun kee kana orraa shalababaas. Barattee sammuun kee duwwaa kan ta'u. Macaafa dubbittee sammuun kee banamuu kan didu. Kadhannaa jilbeeffattee humna kan naftu.
Horra la la babas. Namoonni kadhannaa barbaadanii humna dhabdan jilba keessan qabadha amantiidhaan. Amma booda haarofteetta dhiiga walichaan. Haarofteetta dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Har'aa booda inni nagaa kee jeequ. Dookimentiin abbaan sobaa. Kilaaseriin abbaan sobaa. Tasaayira ba'Yesuusiin. Banaaziriitu ba'Yesuusiin. Banaaziri oola la babas. Hidhaan kee kameera. Namni sin dhukkuba kee kamiif. Bishaan yoo jiraat akka keetti qabadhu amantiitti galiiti. Bishaan wayii qabadhu. Hammaa booda bishaan harka kee irra jiru ibidda dhiiga. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin ibidda dhiigatti jijjiireera. Lafa bishaan oolaa laba senda laba karaa laboodiya. Lafa bishaan kun ga'e kaanseriin, narviin, boboon mataa, coggaarraan, kulaalitiin kan maqaan beekamu kan hin beekamne dileetii godheera. Humni dukkanaa, humni dhukkubaa hammaa booda bakka jirtu caraani gubadhu. Dhiiga Yesuusin hin nyaattu obboleettii ko, hin nyaattu obboleessa ko. Dhiiga Yesuusin hin nyaattu. Vaataarraa shaakaa paara laba odiyaas. Rosendana mamandoshe aboba. Amen. Lafa sagaleen kun itti dhaga'amutti hojiin kun ta'eera. Lafa sagaleen kun itti dhaga'amutti birmaduun sii ta'eera. Lafa ergaan kun itti dhaga'amutti ergaan kun bakka bu'e kanatti nagaan nama baay'ee deebi'eera. Jireenyi nama baay'ee ijaarameera. Deemsi nama baay'ee hojjetameera. Hamma namooti baay'ee dhuga baatii kee qabadhu dhaabadhu. Ilmi Waaqayyoo mana kee galeera. Har'aa boodeedhaan kee citeera. Araarri sii ta'eera. Hiikamsi sii ta'eera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Amen. Ammaa booda maqaa abbaatti kan ilmaatti laadii kireejeeniya volas paayikaan doolara baashena mamandorra labadiyaas rufana mamanta shekala labo babas ya mamando rosana mamanti sheba humna dhiiga Yesuusiin ta'eera. Gooftaan gooftaan sina eebbifama. Kanaaf YouTubein gooftaan sina eebbisu kadhatamma kadhatame namoonni amantiin dhugaa kadhatan lubbuun baay'ee akka fayyitan lubbuun baay'ee akka hiikamtan abdiif amantii guutuun qaba. Kanaaf sagantaan kun addan citu itti fufa waan ta'eef namoonni YouTubii kiyyaaf Yoosef Tuub kan jedhu yoo seentan subscribe, share, like, comment gochuu dandeessu. Kanarraan kanaaf maqaa biraatiin kan dhufu yoo jiraate sirrii miti jechuudha. Kanaaf Yoosef Tuub kan jedhu irratti sinii gadhiifama. Isa kana ordofaa. Gooftaan sina eebbisu eebbifama. Shalom.